geema isaa irreedduu laalu ture. Ammoo geema bareedaa malee geema dila san ilaalu. Dhugaa ture. Ammoo geema bareedaa malee geema dila san ilaalu. Dhugaa dubbachuu ammaan tana geema Gaanaa fi Paanaamaatu taphachuu deema. Geema kana Gaanaan moo'uun ooltu. Tiima Gaanaa barana hin agarree geema friendly isaaniitti illee ilaalle. Garuu geema gartee wantaan fakkaatu. Geema qacalutti nama harkisu. Barreessaa mana keessatti eessarraa akka nu daawwachaa jirtan sagalee tana yoo dhagayaa jiraattan taate barreessaadha. Dursoo Poorchugaalilleen geemni isaanii hariifan turre Democratic Republic of Congoon takkaa fi takkatti waliin bahan. Ronaldo tiimuma guutuudhaa'u akka gartee karaa gooliidhaa dhiyaachuu hin dandeenye godhanii wanni gartee geema Kongoodhaa xiqqoo hariifa godhe. Isaan warri Kongoodhaa geema isaanii 5-3 taphachaa turan. Okay? Formaatiin isaanii akkas ture. So yeroo hundaa oguu gartee formaatiin kee nama 5 manarra keessu bira dabaranii goolitti naquudhaaf hedduu ulfaata. Yoo gartee formaatii warra Portugal laaltan isaan 4-3-4 taphatan 4-2-4 taphatan. So jidduu tanatti gartee jijjiirama guddaatu jira. Warri Kongoodhaa guutumatti gartee akka Portugal goolitti irratti warra xiyyeeffachaa ture. Garuu mooyanii maali takkaaf takka baanii qabxii takka ni fudhatan jechuu isaan lachuutu. Akka eeganii miti silaa akka eeganitti Portugaliitu mooya jaaniiti gartee odeessaa turanii. Istaatiin adda addaa kadeemu hundinuu Portugaliitu mooyuu ta'a. Jaaniitu magartee kompiitaroonni warra tiima lachuutu wal cinaa qabee ilaalu akkasitti dubbachaa turan. Akkasitti madaalaa turan jechuudha. Geemni bareedaan ammoo Ingilizii fi Krooshiyaa ture irra. Isaan boodarraan laale dhuma isaanii egaa live irraa bahee booda isaan warreen England akka gartee isaan Croatian ifi isaaniitiif hin eenetti goolii 3 fi takkatti boodarra 4 fi 2 tureensa akkaataan itti dhume. So hedduu bareedaadha. Saniifuu gartee geemni hariifni guyyaa jimmataa fa'aa jira. Ameerikaanis jimmataa taphachuudhaa deemti. Borullee geema babbareedaatu jira. Kan ammaan tanaa kunis gartee xiqqoo hariifa silaa Gaanaan akka durii miti. Akka gartee dur geema gartee addunyaa kanarratti hogguu taphatan inumaatu gartee seenaa hojjetan sanii miti. Meenuma laalla tiima isaan barana fidaniirra. Maaliif murtee isaan takka beekaa akka gartee isaan geeba Afrikaadhaa itti taphatanis laaluu qabda. Geeba Afrikaa keessatti akkam hariif akka turanii fi kanaan maaliif geemni Afrikaadhaa kan baranaa gartee yeroo dheertuu duran turre yeroo gabaabduu ture baatuma amatuma kana durarratti ture miti. Saniifuu yeroo hedduu gartee yoo geema san irraa takka laalte geema addunyaadhaatis tiimuma san fidanii waan dhufaniif jecha addaan namaaf ifa jechuudha. Guutumaa guutuutti bareedaadha. Dhiyaadhaa. Breaking newsiidhaan isinii himaa. Breaking newsiin ammaan tanaa mootummaan Ameerikaatii fi warri Iraan MOU tan jennee gartee irraa haasawaa turreessan mallatteessuu isaanii ibsaatii jiranii karaa elektiroonikiidhaan mallatteessan. Akkana jechuun gartee iimeelumarratti mamallatteessanii walitti erganii jiranii. Mootummaan Iraan kana ilaalchistee reefuun tana ibsa kannaati turte karaa ministeera haajaa alaatiin itti aanaan ministeera takkaa'u dubbii himaa ministeera haajaa alaa kuno nuti waliigaltee Ameerikaadhaa wajjin godhaa jirru san mallatteessine
ammaan tana gara hujiitti jijjiiruudhaatu hafee jaaniitii dubbachaa jiran. Wanni kuni akka ta'uudhaaf teessu guyyaa kana reefu oguun live irra ture isinii himaatiin ture. Warreen gartee reefu live irra turtan yoo na dhageessan taate mariin Ameerikaa fi Iraan jidduutti gaggeeffamaa jirtu tuni guyyaa har'aan tanaatti galgala kanatti gartee mallatteessuun oolanii jeetiin isinii himaa ture. Eenumaatu duraan guyyaa jimmataati kan itti qophaa'an jimmatarraa arratti deebisanii har'aan tanatti gartee mallatteessanii waliin mallatteessanii jechuudha. Pirezidaantiin Ameerikaa akka Jeneef dhaqee marii tanarratti hirmaatu sanii fi hojjechaa jiran. Galgala kana pirezidaantiin Ameerikaadhaa Firaansi jira, Paarisitti hiraata nyaachaa jira. Hiraata gartee gaa afeerraa guddoo pirezidaantiin biyya Firaans Tiraampiif godhetti hiraata nyaachaa jira. Achi booda gara Jeneevi deemaa jaaneeti gartee odeessaa jiran. Jechuun inumaatu gartee duraan itti aanaa pirezidaantiitu gara Jeneevidhaa deemuudhaa ka'e amma gaa inni ni hafa pirezidaantiin gartee marii tanarratti hirmaateeti bikka gartee itti waliin mallatteessu san. Garuu akka warri Iraan jechaa jirutti warra Iraanirraa namni marii tanarratti hirmaachuudhaaf deemu jaalabaa fi takkaa gartee dubbii himaa paarlaamaadhaati. Pirezidaantii illee miti. Tanaafuu gaayyoo isaanis gartee eega pirezidaantii Tiraamp haa dhufuu taate nutis pirezidaantii keenya yoo argine irra wayyaadha jechuudhaan waan akkasii san yoo jijjiiran waanuma gartee yeroo gabaabduu keessa ta'uu dandeessu jechuudha. Okay? Tanaafuu gartee akkasitti san hubadhaadha. Tan biraatiin gaaffilee jajjabduu reefuun tana ogguu gartee pirezidaantiin Ameerikaadhaa eerpoortii jiru miidiyaaleen gaggaafatan keessa mootummaan pirezidaantiin Ameerikaadhaa gaaffii ajaa'ibaa takka isa gaafatanii gaaffii tana keessatti akkamitti Iraan misaayiloota isaanii kana isaan harkatti akka dhiifamu maaliif itti dhiiftee maaliif misaayiloota gartee isaan qaban kana harkaa hin guurre ja'aniiti gartee gaaffii gaafatan. Gaaffii san irratti deebii ajaa'ibaa takka dubbatee inumaatu gartee isin misaayiloota akka jirutti Iraan harkaa guur jettanii na gaafachaa jirtanii. Garuu jeen gartee wanni ta'uu hin qabne takka Iraan misaayiloota kana gartee odoo warreen ollaa isaanii misaayiloota akkanaa kan harkaa qabanii Iraan harkaa guuru jechuun inumaatu gartee gaaffii hin fakkaanne. Warreen ollaa isaaniitu misaayiloota adda addaa qabanii isaanis yoo qabaatan maali jijjiiramni takkaa'u maali rakkooni jechuudhaani deebii deebise jechuudha. Dhugumatti akkuman gartee guyyaa kana isinii himaa ture gareeleen pirezidaantii Ameerikaadhaa lola kana neeyxee lola kanarraa yeroo lolaa san isa kana deeggaraa turan tan har'aan tan ammoo isa garagalanii isa kana gartee maqaa balleessi irratti hojjechaa jiran maaltu namticha kana jijjiiree ja'aniiti gartee gaaffii adda addaa if gaafachaa jiran. Maaltu akkamitti isaa seeysuu eegalsiisee namni akkamitti yeroo gabaabduu takka keessatti akkana nama jalaa garagalaa. Inumaatu pirezidaantiin Iraaniif bikka bu'ee haasa'u jira ja'aniiti gartee gareeleen adda addaa waa barreessaa jiran. Innaawa akkaataan inni gartee itti dubbachaa jiru amma ogguu gartee waa'ee misaayilaa kana difendi godhu jechuudha. Amma misaayila biyyoottan ollaa saniitu gartee misaayilota kana ni qabanii. Iraan irraa maaliif irraa guurraa takkaa'u gartee isaan yoo qabaatanoo maali rakkoonii jechuun isaa san hammam takka pirezidaantiin gama Iraan dhaabbatee haasa'u jira ja'aniiti gartee odeessaa jiran. Dhugaan isiniin jaa jechoonni gartee afaan isaa keessaa bahu jirtu guyyaa kalee arraas akka ajaa'ibaatti gartee nama ani dhugatti gartee jijjiirama inni agarsiisaa jiru kanarratti dhugatti inni dinqisiifadha. Maaliif gara tokkoon waldiddaa isaa fi garee warra gartee biyya tanaa garee biyya tanaatii fi waldiddaa isa jidduu jirtu garsiisaa jirti. Irra hedduun isaanii warreen gartee biyya tana keessaa isa kana dhiibanii karaa lolaa naqan ammaan tana
quba isaanii nyaachaa jiran. Ammaan tana booyaa jiran. Inumaa waan inni har'aan tana haasawaa jiruun Netanyaa'uudhaa fi gartee gareeleen isaanii akka jirtutti haalaanii rakkachuudhaan booyaa jiran dhugaan isin hin jaa. Booyaa jiran oggoon isin hin jiru booya gartee waywaachuutii miti. Booya dhugaadhaan imimmaan gannaqanii boo'uu jiran. Akkami pirezidaantiin akkana nu godha jaanii. Okay? Yoo yaadattan Netanyaa'uun yeroo dheertuu gartee pirezidaant Trump. Pirezidaantii inumaa gartee gaa pirezidaantii qofa odoo hin taane pirezidaantii juu kaduraati jedhee maqaa ajaa'ibaa hunda gartee itti baasaati ture. Jidduu lolaa san. Jidduu lolaatii fi lola gartee godhanii jidduu oguu dhaabbatan pirezidaant Trump. Yahudaa duraati. Yahudaa duraa ka pirezidaantii ta'e jedheeti gartee irraa haasawaa jira. Arrammoo koongiresiin akka jirutti yeroo ammaan tana yaa'ii godhaa jiran. Amma yeroo tana. Yaa'ii ajaa'ibaatu dhaabbachaa jira. Maaliif mootummaan Ameerikaatis waliigaltee Iraanii fi isaan jidduura tana barruudhaan gadhiisaniiti jiran. Okay? Taniin irraa haasawaa jiru barruu gartee jaaniitii miti amma beeka. Barruudhaan isaanis gadhiisaniiti jiran. Okay? Waliigaltee tana. Takkaa'u gartee waliigaltee itti waliigaluudhaa fi akkaan isin jechaa ture guyyaa kana. Tuni MOU'dha. Waliigalteedhaaf marii goruudhaaf waliigaluudha. Isin galtee dubbiin marii goruudhaaf waliigaluudha malee waliigalteedhaa miti. Okay? Namni tokko gartee tuni waliigalteedha. Maarreedha. Jinnii yaanii akkasitti irraa filuu ni danda'anii san yaada isaaniiti. Garummoo tuni waliigalteedhaa miti. Tuni marii goruudhaaf waliigalu. Okay? Takkaas immoo piriikoondiishinii irratti gartee waliigalanii marii eegaluudha. Marii tanarratti gartee ammarraa guyyaa 60 keessatti marii godhanii waan gartee irratti haasawuu barbaadan san irratti waliigaluudha. Pilaanni isaanii guddaan san. Guyyaa 60 booda yoo gartee irratti waliin galle taate maaltu dhufaa jedhanii gartee pirezidaantii Ameerikaa guyyaa kana hogguu bikka adda addatti gaafataniiti jira. Gabaabinatti wanni inni jechaa jiru yoo Iraan guyyaa 60 kana keessatti waan jettu irratti hin hojjenne taate nuti gartee mariin tuni galma kan geenye yoo taate karaa bineensa gubbaarraa itti darbuudhaa takkaa gartee lolatti achi garagallaa jedhee dubbachaati jira isiniin jechuudhaa fi dhiyaadhaa warreen ammaan tana dhufaa jirtan dhiyaadhaa harka keessanii garuu taaptaap godhaa koppii linkii godhaa sheer godhaa ni beeytanii oguu gartee gara kana dhuftanii. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Dhiyaadhaa yooyyaa warreen mudufaa jirtan akkam jirtan hundi keessanuu baga jiraattan dhiyaadhaa isiniin jenna. Guyyaa kanas dhufeetiin ture laayivii haasaweetiin ture oduu adda addaa isinii himaatiin ture. Amma immoo breaking newsii waan jirtuufiin ol deebi'ee egaa akka gartee ammaan tana sosso'aa jirtutti akkuma gartee na duuba gartan kanatti dubbii himaan Ministeerii Haajaa Alaa biyya Iraan akka jechaa jirutti biyyi teenya aangaa'ota biyyootan addunyaa kana keessaa takka nuti aangaa'ota gartee afuraffaa san ta'anii jira takka immoo super paawarii afuraffaa san ta'anii jira jeetii reefuun tana haalaan dhaadachaati jira. Inumaatu gartee waliigaltee Ameerikaa wajji goone takkaa'u marii Ameerikaa wajji goone tuni akka galma geessu warreen ekspertoota biyya teenyaa hedduudhaatu irra dadhabate. Warreen yeroo dheertuudhaaf muuxannoo isaanii gara adda addaatiin horatan akkanatti biyya isaaniitiif dhaabbatanii falmuun kuni guddina takka jeeti gartee jechoota babbareedaadhaan jara isaanii kana faarsaa jira. Akkasumatti gaa guddoon isiidhaa dandeettii lolaa irratti kan nuti mo'anii jechaa jira. Okay? Nuti mo'ichi keenya kuni dandeettii lolaa irratti malee dandeettii mariidhaatiin miti. Okay? Akkasitti hubadha. Kanaafuu gartee warreen
warreen yeroo hedduu diplomaasii kana laalu takka gartee amma fakkeenyaaf politika biyya teenyaattis yoo laaltan mootummaadhaa fi mootummaa federaalaatii fi warreen gaara keessa jiru maaliif waliin galle maaliif mariin goone akkana jettanii gartee hogguu haasoytan waan takka hubachuutu namarra jira. Okay? Warreen gaara keessa jiru humaata harkaan qaban humaata kan hin jifanne humaata gadi hin geessine kana jechuun maal mootummaa hin sodaachisan jechuudha. Mootummaa waan hin sodaachifne jecha mootummaan nama isiin sodaachifne maaliif gatteessee marii waliin gooti. Takka namni waan takka injifatee harkaan qabaanne maaliif gattaa'ee mootummaa wajjin marii godha. Mootummaan wajji mariin gootu. Isin galtee saniifuu wanni gartee inni har'aa reefuun tana hogguu haasa'u yeroo isaa irra hedduu waraana faarsuu irratti ture. Okay? Dubbisa laayina kana dubbisa laal irra hedduun keessan laayina kana silaawun understanding ni gootanii Iran's defensive capability will not be discussed in any process je'ee hogguu haasa'u. Gabaabinatti dandeettii isaaniitiin arraan tana injifatan. Dandeettii isaaniitiin qabxiilee 14 isaan lafa kaayan yoo yaadattan mootummaan Ameerikaadhaa qabxii 10 qopheessiteen isiniin jechaa ture baatii muraasa dura. Iraan ammoo qabxii 14 tan murteessan tan gartee irratti marii goona jaan. Okay? Sanirraa tan arraan tana akka gartee mariin tun gaggeeffamtutti itti walii galan qabxiilee 14 sani qabxiilee 14 ta warri Iraan dhiyeessani. Okay? Nuti durarrattis akka gartee Iraan injifachaa jirtu karaa afaan qawweetiinis afaan propagaandaatiinis politikaadhaanis akkasumas sanitti dandeettii adda addaatiin irraa haasofnetti turre nu biratti gartee nuuf haariyaa miti maaliif mana kana keessa warri turtan guututti quba qabdan. Warreen gartee boodarra gaa nu hordofuu eegaltan yaanni gartee amma isinii himaa jirru kuni haaree isinitti ta'uun ni mala. Ammoo dandeettii isaaniitiin kana arraan tanaas gahan warri Iraan. Warri Iraan biitii teenya jabduudha humna jabduu qabna waraana jabaa qabna ja'anii Ameerikaa qofatti dhaadachuutti hin jiran. Isaan warreen ollaattis dhaadachaati jiran akkasumas yaanni kuni ummata biyyattiidhaaf ummata isaaniitillee gartee akka mootummaa tanaa wajjin warreen duraan galtee xiqqoo shakkii qabu. Warra duraan mootummaan tuni gartee jijjiiramuu qabdi jarri kun nuun taane jeetillee xiqqoo gartee yaada adda addaa qabulleen amma akka jirutti gartee jaalala biyyaatii fi jara kanaa wajji dhaabbachuu eegalan. Guutumatti gartee wanni isaan jibban takka warra Israa'el kana. Okay? Israa'el wajjin akka diinaatti waan wallaalaniif jechaa jechuudha. So, haasawni isaanii gartee yoo qabxiilee adda addaa dhugatti gartee ani guututti illee keessa gabboo isiniif himuun barbaadu maaliif irraa haasawnee waan jirruuf jecha guututti gartee qabxiileen isaan tarreessanii gartee gadhiisan tuni hammam takka hojii jabduu jala akka deemtee fi mootummaan Ameerikaatis laayina adda addaa keessa deemanii qabxiilee tana gartee irraa odeessuu qofa odoo hin taane ittiin gara gartee Ameerikaa hin miine kajaanitti beeka Ameerikaan dila sanii miti wanni isiin barbaaddu. Ameerikaan waan gartee Iraan irra qabdu ejjennoon isiidha kophaadhaati. Ejjennoon warra Israa'elis kophaadha. Rakkoon ammaan tana mudatte ejjennoo lameeniitu wal dhibaa jira. Rakkoo waliif fidaa jira. Okay? Akkasitti quba qabaaddaadha. Okay. La nuti nuti nama blocking goonu beeytani. Nuti wanni goonu afaanuma qabna. Akka gartee gurraan dhageeffatan. Akkaawuntii biraa tolfatee haa dhufu. Afaanuma qabda ibiifuu gartee akkaawuntii biraa tolfatee dhufu. Maaltu si dhibeeti? nama gartee si tuttuqee waan hamtuu si keessaa baasuu barbaadu jalaa jaljetta. Okay? Akkas yoo goote malee yeroo ammaan tanaa yeroo namaa ijoollolanii miti. Yeroo ammaan tanaa yoo gartee si arrabsee itti kofalta.
daranuu aara kanuma gartee si qofalchuu si aarsuudhaaf deemu ifii isaatiif gartee itti qofalte sitti aara. Nama akkasuma goota amma gartee asii silaa dhufeeti inni isin aarsuudhaafi bar akka isin loltan bar akkas jettanii gartee isin loltanii isaa wajjin san barbaade inni isaaf gammachuudha. Okay, sanirraa shalabuma goota harka gartee guu shalab goote amma caljee ta'a malee waan takka illee barreessuu hin danda'u. Yoo akkaawuntii biraa namni kanaa kun beekaa namuma tokko irra deddeebi'ee dhufaa jira mana kanaa yeroo hunda gartee guu shalab goone akkaawuntii biraa godhateetuma dhufa san rakkoo isaati. Anyways, so wanni gartee arraan tanaa jaalabaaf reefuun tanaa as taa'u jiranii gartanii jaalabaaf haasoo gartee godhaati ture haasoo interview godhaa ture interview isaa gubbaa irratti akka jechaa jirutti yoo Ameerikaan takka immoo gareen biraatis warra Israa'el fabaana gareen biraatis marii tana keessatti eeganuti marii tana mallatteessine booda waa balleessan taate takka immoo tartiiba siidhaa yoo hin guunne taate nuti gara lolaa galuudhaaf fagoo hin jirru takka immoo qophiin teenya bikkuma lolaa san jirtii jechaa jira. Okay, akkasuma sanitti gabaabinatti gartee diinni amma dura arkaniiti jiranii keessaafuu jidduu lolaa tana keessatti yeroo isaan gartee karaa adda addaatiin hormus keessa ol seenna jaanii tattaafatan waan isaanirra dhaqqabee arkaniiti jiranii. Tanaafuu waan gartee hormus kana ammallee tooftaa adda addaatiin seenanii waraana naquu fi waan akkana kanaa kun hin jiru. Inumaatu akka gartee nuti isaan hubachiifne jirrutti waraana isaanii kan gartee bahararra jiru qofa odoo hin taane kan naannoo kana keessa jiru biyyoottan Arabaa keessa jiru hundaa'u akka baasan gaafachaa jirra je'eeti gartee haasawaa jira. Okay, wani isin jechuu jiru kun qacollotti ifa na fakkaata maaliif jarri kun gartee Ameerikaa kaafataniiti jiran. Oduu takataniin irra deebi'ee gartee isin warreen ammaan tana dhufaa jirtanillee isin hubachiisuu barbaadu. Yoo yaadattan pirezidantiin Ameerikaadhaa arraan tana haasoo bal'aa godhee tureen isin jechaa ture ogguu gartee bikka G7 kana dhaabbatu haasoo isaa kana keessatti mootummaa United Arab Emirates akkaataa isaan dhooysaadhaan Iraan itti haleelaa turan lola Iraan irratti banaa turan kophaa isaan achi baaseeti dubbachaa ture. Mootummaan United Arab Emirates akka malee Iraan bikka adda addaa gartee haleellaa irra gaggeessaati turte dhooysaadhaanii jechaa ture. Okay, garuu immoo nuti irraa haasofne turre yoo yaadattan mana keessatti gartee warreen United Arab Emirates kuni Iraan akkanatti haleelaa jiranii naannolee gartee aayilaandii hormus keessa jirtuu fi Persian Golf keessa inumaatu gartee innawa lafa Iraanillee gartee haleelaa turanii jeetiin isin himaa ture. Mootummaan Iraan san qaceelloo beeyti innawa beekuu bira dabraniiti obsanii fi afaan nagayaatiin haleelaa kana dhaabaadha yaani itti himanii waan ollaa ta'aniif jechaa jechuu beeka. Ollaadha nuti waliin jiraanna arraa miti Ameerikaan ni deemtii jechaanii turan haasoo kana isin himeetiin ture. Ameerikaan ni deemtii booda nuufi isin qofaatu walitti hafuutaa gaafa sanii jecha gartee if qusadhaadha yaaniiti deebii kannaafi turan. Okay, eega gartee isaan san didan booda nuti Dubaayis Abu Dhaabis lafarraa dhabamsiifnaa jechuu eegalan warri Iraan. Okay, maaliif waan isaan godhu jiran kana arkaniiti. Innawa haleellaan eessarraa dhuftee eessa akka dhooytee beekanii beeka tana hin raanfatina. Wanni gartee hogguu takka Ameerikaadhaa fi warri Israa'el duroonnan akka warra Iraan kanaan Qataara hogguu haleelan Suudi Arabiyaa hogguu haleelan akkasuma sanitti helikooптara gartee Ameerikaatillee isaanumaatu haleele fakkaatti ammaan tana. Ameerikumaatu haleele lola kana haareetti gartee Iraan rakkaasuudhaaf jecha. Dubagaa kana hundaa gartee ni beekan jarri. Eenyu akka haleele maaliif dhaabbanni isaanii gartee bikka hundarraa'u waan gartee ajaja tokkoon gaggeeffamanii jecha guutuu isaa waan beekanii fi irra dhaqqaban. Yeroo irraa fudhata garuu beeka. Yeroo gartee
za'a kudha lama haa ta'u za'a kudhan haa ta'u ati yeroo akkasii irraa ni fudhata achi booda gartee nuu miti ka godhe jedhanii as ba'anii dubbatan. So sababa sanitti gaa arraan tana pirezidantiin Ameerikaadha ammoo namtichi gartee kiyyaan warra Abudaabiidhaa kuni dhaadachuu jira akka gartee biyyatti isaanii waan gaarii gootetti pirezidantiin Ameerikaadha Mohammed bin Zayed waan inni gartee boombii hedduu Iraan irra darbee fi arraan tana gaafate United Arab Emirates inumaatu jajjabduudha lola kana gartee Ameerikaa wajjin gaggeessaa turte jeeti gartee dhaadachuu jira. Isin galtee tanaafi gartee yeroo hedduu namni waa dhaadatu bikkuma hamtuuf geessa malee bikka gaariitti gartee chimbo wanni gartee United Arab Emirates pirezidantiin Ameerikaadhaa arraan tana waan silaa hin baafne jalaa baase. Okay? Pirezidantiin Ameerikaadhaa lalu Iraan ni beeyti tanaafin isiniin jaalladha Iraan ni beeyti silaa ammoo addunyaan guutuun ammoo hin beektu maaliifi iccitiidhaanii lola kanarratti hirmaatanii gaggeessaa turan. Pirezidantiin Ameerikaadhaa yeroo takka takka dhuga dubbataan isiniin jemma duraas. Arraas akkasitti dhugaa jirtu gannaqe. Eega gannaqe booda gaa isaan kunoo akkana dhaadatanii jechuu. Warreen akkanaa kun gartee warra influenceroota biyya United Arab Emirates. Okay? Warra gartee yaa Rabbi Mohammed bin Zayed nuu dhiisi isuma kana qofa nuu jiraachisi jedhee gartee wanti isaaniitu lubbuma isaa qofa taati. Politikaan isaanii influenceroonni biyya sanii gartee wannummaan isaan hojjetanu isuma qofa abbaduudha. Hujii isaaniitis sanii ni beeytan irreedduun keessa warreen biyyoottan Arabaa jirtan Saudi Arabiyaan sanuma maaliif influenceroonni isaanii irreedduun dura deemtootuma isaanii kana qofa faarsan guyyaa guutuu akkasitti gartee hafalamaaf. So waan kanarratti gaa akkaataa gartee amma pirezidantiin arraan tana duraa gabbaase kanatti wanni mootummaan United Arab Emirates horii dila kana kare Iraan ergaa jirtuufis wal amantii isaanii tan dhabamte tan agartee garsiisuudhaaf Iraan garsiisuudhaaf maaliif wanni amma isaan sodaachaa jiran Iraan garagaltee nu kana ni miitiidha. Okay? Eega gartee Ameerikaadhaa fi marii tana gartee Ameerikaadhaa fi Iraan qofaatutu mallatteessu jira mire. Iraan ammoo ammaan tana olaantummaa isiidhaa tanaan biyyoottan ollaa kana gartee doonii nama feetee akka hin dabarre godhuu dandeessi. Markaba nama fedhee dhoorkuu ni dandeessi. Kanaaf murteessu eenyu? United Arab Emirates. Maali Iraan. Okay? Iraan. Iraan waan fedhe jechuu ni dandeessi. Ammallee olaantummaadhaan hormuu isaanii torkaa qaba. So kanarratti gaa karaa ikoonomiitiin gartee rakkoon akka isaan irratti hin dhufne hojjechaa jiranidha. Okay? Nadagaa jirtanii warreen mana keessa jirtan dhiyaadha warreen ammaan tan dhufaa jirtanis harka keessaniin garuu taaptaap godhuun dhiisinaa. Copy linki godhaa share godhaadha. Nadagaa jirtan. Okay. Qabxii takka tatti aantuun isinii hima. Okay. Wanni takka taniin guututti gartee pirezidantiin Ameerikaadha jechaan amma asirratti isin agarsiisaa jiru kana. Warri Israa'el kuni nuti gartee Ameerikaa wajjin akka walqixaatti gartee ilaalanii beeka warri Israa'el kuni. Ammaasis akka gartee olaantummaa qabaachuu bira dabranii nuufi Ameerikaan tokko akka ja'anitti gartee ilaalan. Tanaafi biyyoottan addunyaa tana hundatti gartee dhaadatan. Dubagaa reefuun tana pirezidantiin Ameerikaadhaa hogguu haasa'usan Israa'el gartee Israa'el tuni biyya xiqqoo takkaa. Okay? Iraan boombii takkaanii lafarraa fixuu dandeessi. Silaa gartee ani hin jiraanne taate duruun bar silaa Iraan Israa'el tana lafarraa gabaabsite. Waaniin gartee ani jidduu seenee Iraan tana akka gartee Iraan akka Israa'el tana lafarraan finne hojjedheef tana ni irraanfatanii je'eeti gartee achi dhaabbatee isaan kana warra Israa'el kana yaadachiisaa jira.
Tanaafi gartee warreen Israa'el kuni ammaan tana boo'ii jiranii wanni isin joof waan hedduudha pirezidantiin Ameerikaadhaa irraan tana dubbate. Donald Trump yeroo takka takka keessaafuu gartee hogguu dhiibbaan takka takka irra dhufte sodaa hin qabu. Namaas hin sodaatu waan mataa isaa keessa jiru ni dubbata. Okay? Saniifi gartee arraan tana hogguu gartee waan Israa'elis haasa'u. Israa'el akkasitti Libanaan keessa nama fixu. Israa'el bikkuma hundatti gartee waan feete godhu. Inumaatu gartee ummanni kun ummata stupidiidha jettee arrabsaa ture beekaa reefuun tana. Okay? Ummata gartee sammuu hin qabne akkamitti namni nama tokko ajjeesuuf jecha apartaamaa guutuu biildingii guutuu ta ummanni hedduun keessa galu guututti diigaa je'eeti gartee reefuun tana haasawaa ture isiniin jechuudhaafi. San gartee guututti quba qabaadhaadha. Akkaataa gartee ammaan tan isaan itti wayiwaachaa jiran kuni dhugatti pirezidantiin Ameerikaadha. Ameerikatti hoka galuu deemuun fakkaattu. Akka gara isaan gartee wayiwaachaa jiran kanatti waa hedduu deechaa jira. Dhugaan isiniin jaa. So oduu takataniin isinii mukeessaa mootummaan United Arab Emirates akka jechaa jirtutti yaada isaanii kan mareefuun tanaa kanallee galma isiniin ga'uudhaaf akka gartee isaan jechaa jiranitti nuti fuuldura keessa Hormuz akka itti haajamnetti gartee poortii biraa gamanaan jaarachuudha qabnaa. Poortiilee numa qaban garuu immoo haareetti gartee daldaloota isaanii kan Gaazaa fi waa hundaa gartee gama karaa gartee Arabian City achi dabarfachuudha qabnaa jaaniiti odeessaa jiran. Kun egaa pilaana fuulduraati beeka. Okay? Wanni isaan haasawaa jiran pilaana fuulduraati. Garuu immoo wanni tagatee isaan hin beekne yoo gartee adaba godhatanii kan teenya taate Iraan Arabian Sea qofaadha miti bikki isaan gartee waa hundatti qabuu danda'an. Arabian Sea fagoodhaan. Okay? Akkasumas sanitti gara kaaniinis ilaa Indian Oceanitti nama fedhan haleeluu ni danda'an. Ameerikaa gartee haleeluu ni danda'an. Lola kana gartee akka hin barbaannetti akka gartee eegumsa isaanii jalatti hafu. Takka gartee lolli kuni aada control kan taane. Okay? Saniif jecha dhiisan malee Iraan asitti gartee Ameerikaan amma fakkeenyaaf yoo bikka kana jiraatte taate waraanni Ameerikaa kaas ture taate yeroo uggurriidha asitti haleeluu dadhabdeetii miti. Wanni gartee isaan itti pilaana godhatanii itti qophaa'anii taa'u jiraniis akka gartee heera addunyaatti ula bahara gartee fiinxarraa ilaa hanqa kiiloomeetira takka maayila kiiloomeetira 265 qabda. Saniitu gartee laayinni bikka kana fida warri Iraan wanni isaan godhan garuu beekaati bikka san bira dabranii gassiqanii bikka sila United Arab Emirates gartee gaazerraa gurgurattu biraa ka qaban haala gartee Hormuz irraa alaa ka jiru ilaa bikka sanitti cufan jechuu. Amma gartee warri United Arab Emirates achirraa gassiqaniiti biraa jaaruu barbaadan. Wanni kun gartee waan yeroo gabaabduu keessa jaaranii miti yoo xiqqaatte amata lama kana ni fudhata takka amata sadii ni fudhata. Gaafa sanitti lolli haareenni gartee biraa ni eegalama. Tan akkasitti quba gabaadhaadha maaliifi lolli ammaan tanaa kuni ni dhaabbate. Waan dhaabbateefis rakkoo hedduudhaatu jira. Rakkoon jirtu reefuun tanallee pirezidaantiin Ameerikaadha irra deebi'ee dubbateetti jira. Rakkoon guddoon ta'e isaan qabatte ikoonomiidha. Tan lamadaa meeshaa fixachuudha. Meeshaa waraanaa. Okay? Sanillee gartee reefuun tana oguu haasoo godhaa ture Trump dubbateetti jira. Dhiheenya kana hunda dhoo'isaniiti taa'u jiraniin garuu immoo meeshaalee waraanaa akka harka isaan harkaa dhumte dubbateetti jira. Okay? Meeshaalee waraanaa tana akkuma gartee gaafa lola guyyaa 12 san baatii jaafa irraa fudhataa jaanii gartee akka haasawaa turre sanitti ammaan tanaas meeshaaleen harka isaaniitti dhumatte hogguu jaan tan silaa isaan gartee lola kanatti gaggeessan jechuudha beekaa. Maaliif Ameerikaan ammallee tan meeshaa ifiin eeyduu fi meeshaa lola gartee lola silaa Eeshiyaa keessatti taa'u lola gartee Chaayinaadhaa fi Taayiwaan jidduutti garam akka gargaaran irratti hojjechuudhaaf deeman jechuudha. Kana keessa
meeshaa tana achiif qopheessanii jiran. Okay? Lolli Iraan kun dila kana gartee lafarra dheerata jaanii hin madaalle. Tanaafi gartee pirezidantiin Ameerikaadhaa inumaatu warreen lola kana plaana godhe kan waraanni Iraan biyyoottan Arabaa kana haleelu nutti hin fakkaanne je'ee gartee hogguu dubbatu waan sobaa dubbachuutu hin jiru. Anuu mataan kiyya warri Iraan biyyoottan Arabaa kana ni dhawan hin jennee je. Okay? Mataan kiyya akkasitti gartee yaadu jira jechuudha. Okay? So guutumatti gartee reefun tana jaalabaaf Maamad Jaalabaaf kun namtichi jaarsee kun gartee akka jechaa jirutti mootummaan Ameerikaa okay yoo marii waliin goonu tana galmaan kan geenye taate waa takka illee gartee harraa dhiisan yoo taate okay gabaabinatti nuti lolatti achi garagaluu keenyaa jechaa jira. Okay? So haasawni gartee akkanaa kuni gara lachuutu irraa bahaa jira. Gabaabinatti kana jechuun laal lolli gara lachuutu irraa hin dhumne jechuudha. Iraan irraas lolli hin dhumne, warra Ameerikaa irraas lolli hin dhumne. Rakkootu isaan qabatee jira. Rakkoon biraa maas ta'a gartee Ameerikaa qabatte akka gartee reefun tana pirezidantiin Ameerikaadhaa jechaa turetti rakkoo Gaazaati. Irrina Gaazaa. Okay? Irrinni Gaazaa tokko kan gartee riizervii keessaa qabdu Ameerikaan riizerviin gartee bikka Gaazaa itti walitti qabattee kaayyattu gaafa rakkootiif. Okay? Gaafa gartee rakkoon jirtu takkaa'uu gaazni gartee addunyaa irratti hogguu qaala'e bikka gartee Ameerikaan itti qabdu jira achi walitti qabatanii gaazichi keessa jiru san miiliyoona hedduudhaan baasaniiti jiran jidduu lolaa kana itti fayyadamaniiti jiran hojiirra oolchaniiti jiran. Tanaafuu gaaza kana akka gartee achi keessaa yoo dhumu taate dhugumatti gartee gaazni Ameerikaa keessaas haalaan qaala'u ta'a bikka biraattis ni qaala'a. Tanaas gartee dura bahanii dhoorkuu waan barbaadaniif jecha pirezidantiin Ameerikaadhaa lola kana gartee daddafanii akka dhaabanitti hojjechaa jira jaaniiti gaa odeessaa jiranii isiniin jechuudhaa fi let's see qabxii takka taniin reefun tan isin garsiisuu barbaade nootanaa miti. Eessan kaa'e. Okay. So akka gartee ammaan tana odeessaa jiranitti pirezidantiin Ameerikaadhaa yeroo gabaabduu keessatti gara Jeneef deemuun ooluudha. Okay? Tuni amma dura konformiin taane gara White House-tiinis akkasumas warreen gartee Trump bira jirus akkammoo fakkaachaa jirtutti akkammoo odeessaa jiranitti galgala kana pirezidantiin Ameerikaadhaa hiraata Paarisitti nyaata achi booda eega gartee Iraan akka gartee odeessaa jiranitti wanni Iraanii fi isaan itti walii galan marii tanarratti walii galan mariin tuni amma galgala kana wanni itti mallatteessaniif pirezidantiin Ameerikaadhaa bikka gartee Jeneef tana dhaqee achitti jaraa wajjin takkaa gartee Maamad Jaalabaaf kuma gartee footoo tanarra gartanitti asin Trumpidhaa asin Jaalabaafidhaa isaan lachuutu ta'anii waliin mallatteessaa jiran. Tana gartee akka fakkeenyatti gaa irraa odeessaa jiranii wanni tuni gartee ta'uun ooltuudha. Okay? Wanni gartee reefun tana pirezidantii Ameerikaatti illee gaafatan pirezidantiidhaan yoo fakkeenyaaf mariin tuni kan daddaftee waliigaltan taate ati irratti hirmaattee ni mallatteessitaa jaaniini yoo gartee akka saatu taate dhugaa irratti gartee irratti dhiyaachuudhaaf takka irra mul'achuudhaaf niin tattaafadhaa jee inumaa gartee yoo ana asirraan deemne xayyaarri jeelivaans illee samii irratti ol bahee jiraatu taate isallee gartee gara Ameerikaa deebi jeeni anummaan asitti itti mallatteessee niin deemaa jeeti dubbatee jira jechuudha. Tanaafuu akka gartee ammaan tana odeessaa jiranitti pirezidantiin Ameerikaadhaa waan gartee galgala kana duraan
Paaris buruudhaaf hin kaane beeka. Duraan akkas laa qophiin tun dhumteetti gara Ameerikaa deebi'uudhaaf duraan pilaanni isaa akkas ture. Carraan Iraanii fi Ameerikaan irra walii galanii galgala kana mallatteessuu oolan tajettu guyyaa kana baatee refu oggunan live irra ture san akkuma live irratti isin himaa ture. Eega san booda gaa amman tana mariin tun taatee jirti walii mallatteessaniiti jiran. Tanaafuu amma warreen gartee Iraanilleen gara Jeneef deemuu eegalanii jiran jaanii gartee odeessaati jiran. Akka odeessaa jiranitti jaalabaa fi warreen garee isaati isumaaf akkasitti foreign minister faadhaan walumaan deemuudha ta'anii. Amman tana gartee yoo presidentiinis gaa dubbiin tuni kan mirkanoitu taate inninis akkasumatti gartee karaa Jeneef deemuudhaaf deemaa jechuudha. Wanni tagammaas gartee tan mariin tuni dhugatti ta'uu isiidha. Wanni ifa godhu akkaataa prezidentiin Ameerikaadha. Pilaana isaa jijjiiree akkasuma sanitti White House illeen wanta gadhiise. Waan Iraanii hojiitti walii galan tana gartee qabxiilee tana jechuudha. Okay? Qabxiilee tana guutuu siidhaa gartee irraa haasoineeti jirraa yeroo adda addaa dila san wanni jijjiiramte hin jirtu garuu gartee qabxiileen 14 isiidhaa tana fakkaatti gaa akkuma gartee namni irraa gaggabaabsetti mootummaan Iraanii fi warri Ameerikaadhaa waan itti walii galan jechuudha gabaabinatti. Isaan lachuutu yeroon wanni isaan irratti xiyyeeffatanii hojjechaa jiran dursoo lola kana dhaabuudha. Achi booda uggurrii Hormuz irratti tan kaamte tana gama lachuutu banuudha. Dooniin warshaadhaa tan meeshaadhaa tan gaazaa akka nagaan olii gad deemtu. Kana keessatti garuu immoo teknikii waa'ee Hormuz irratti irra mareechuudhaaf tan isaan amma guututti irra walii galan hin jirtu. Sana akkasii quba gabaadhaadha. Fuuldura gartee irraa maali guyyaa 60 as deemu kana keessatti irraa mareechuudhaaf ta'an. Diiteeliin isaan irraa mareechuudhaaf ta'an Iraan Hormuz kanarratti kafalliin isiin nama dooniilee kafalchiistu ni jirtiidha. Akkasuma sanitti duraan gartee Iraan $2 miliyoona doonii hunda kafalchiisa jechaa turte. Takka san godhammoo takka ammoo odoo gartee kafallii dooniidhaa odoon taane kafallii sarviisaa jaaniini fi gartee akka airportitti chaarjii nama godhan. Tan gartee amma fakkeenyaaf yoo xayyaarri tokko biyya takka guudhaqu airportii waan kafallii airportii takka kafallii hottee faayaanii gartee waan xayyaara chaarjii godhaniitu jira. Waan akkasiisan chaarjii godhammoo takka ammoo $2 miliyoona lameen kana chaarjii godhanii waan kanarratti gartee marii godhuudhaaf deeman. Garuu immoo akka gartee warri Iraan irra deddeebi'anii dubbachaa jiranitti guutuun Hormuz harka isaanii qofa akka ta'u. Okay? Murtii Hormuz ammoo Iraanii fi Oman qofaatutu yaadatti kannataadha. Yoo gartee waa jijjiiruu heera jijjiiruu fi kana yoo taate. Okay? Sansan irraa gartee wanni guddoon takka haasawanii tan namayyuu gartee irratti xiyyeeffatee ammaan tana hordofaa jiru tan lola dhaabinsa Libanaan keessaati. Okay? Akka gartee MOU'n jo'utti mootummaan Israel guututti lola Libanaan irra gaggeessitu kana dhaabuu qabdi. Waraannan isaaniitis kan ammaan tana Libanaan keessa jiru guututti keessaa bahuu qaba. Odoo gartee biyya san waraanni tokkollee nu keessan teenye jechuudha. Takkaa'u gartee guutummatti gartee independensiidhaa fi territorial integritiin Libanaan akka eegamuuf jechaa jiran. Wanni kun ammallee galman geenye. Arraan tana gartee akka reefu tana guyyaa kana oduurratti isinii himetti waraanni Israelis lola gaggeessaa jira Libanaan keessaa. Gareen warra Hizbollaatis reefun tana duroonnan habba afuriin duroonnanii miti misaayilotaa fi rookeetota adda addaa gara gartee kaaba Israelitti ergaa turan. So lolli kun gartee akkasumatti itti fufaa jiraadha. Kanarratti kan pirezidantiin Ameerikaadhaa gartee aara isaa tan warreen gartee mootummaa Israelii hojii qabu kan guyyaarraan tanaa itti garsiise jechuudha. Akkaataa gartee isaan akkanuma nageenya biildingii guutuu diiguudhaa fi nama lafarraa fixuun kuni gartee galma isaan barbaadan hin geessu.
Ammasis anillee gartee waan akkasiisan arkuu hin barbaadu jeeti pirezidaantiin Ameerikaadhaa haasawaa jira. So qabxii guddoon gartee isinillee irratti xiyyeeffachuu qabdan clause tokkoffaadhaati. The number one clause in the MOU is about Lebanon war. Okay? Lebanon war qofa odoon taane lafa Lebanon tana waraanni Israel dhibbentaa 30 ol qabatee jira jee isin himeetiin jira. Guyyaa kaleetis arraas ministeeronni warri Israelii fi Prime Minister tichinis nuti Lebanon gadhiifnee hin baanuu jaaniitigaa odeessaa jiran. Okay? Tunigaa gabaabinatti afaan biraatti lolli haaretti ka'uuf deema jechuma. Wanni gartee warri Israel lafa Lebanon gadhiifnee keessaan baanu guujaan. Okay? Ammaasis beekaa paartiin warra Israel tamma aangoorra jirtu paartii dhugumaan lola irratti ijaaramte. Like lafa saamuu irratti akkaataa gartee namni hundinuu bara ajandaa qabame oguu paartii ijaarratu. Gartee fakkeenyaaf oguu yaadatan paartiin Oromiyaan haa bilisoomtu warri jiru paartiidha. Maarreen akkasaa taatu paartiidha. Namni hundinuu gartee paartii irratti ijaarame. Paartiin warri Israel tamma gartee aangoor qabdu tan Netanyaahuu deeggaraa jirtu. Akka gartee maajoritii isaa kannite tuni paartiin isaanii paartii Israel tana babal'isuu barbaaddu. Lafa gartee ollaa kana hunda fudhatanii jechuudha. Okay? Tanaafuu wanni gartee ammaan tan isaan Libanaan keessaa gadi hin baanu hoguu jaan ministeeronni gartee paartiilee tana bikka bu'an ifii isaaniitiif as bahanii dubbachaa jiran. MOU'n akka jettutti yaada sanirraa faallaadhaa isiniin jechuudhaaf. Okay? Tana gartee akkasitti quba qabaaddaadhaa. Paartiin gartee itti aantu tan gartee namni uummanni biraa maas gartee keessaafuu warri Iraan faan akka malee irratti xiyyeeffachaa jiran clause shanaffaa kana kan gartee waa'ee Hormuzii fi eenyuutu Hormuz gaggeessaa irratti gartee kan haasa'u jechuudha. Akkuma gartee xiqqoo dura isin himaa jiru waa'ee Hormuz kana isaanii fi Oomaan qofa odoo hin taane ammaasis warri Iraan Oomaanii olitti illee gartee dandeettii waan qabaniif jecha waraana isaaniitiin guututti gartee dhuunfatanii akka gaggeessan jechuudha. Kanarratti gartee warri Iraan akka jirutti asirratti xiyyeeffataniiti jiran. Mootummaan Ameerikaadhaa waan Hormuz irraa dubbachuu sii miti inumaatu gartee waraanni keenya asirraa illee akkan siinetti gartee dandeettii isaan qaban qofaan odoo hin taane akka isaan jeequmsa adda addaa nurratti gadi hin geessine faa jaaniiti odeessaa jiranii jaaniiti gaa odeessaa dubbiin gartee gabbahaa jirti jechuudha. Okay? Tan ammoo tan jahaffaadhaa tuni tan gartee doolaara biiliyoona 300ti. Kuno kloozii gubbaarra gartee doolaarri biiliyoona 300 akka jiru kana harkaadha. Pirezidaantiin Ameerikaadhaa guyyaa kanallee hogguu haasa'u nuti doolaara 300 kana hin kenninuuf jeeti dubbachaa ture. Oduun kalee miidiyaaleen Ameerikaadhaa irra deddeebianii haasawaa jiran tun tan doolaara biiliyoona 300 sobaa warra gartee nun deeggarreetu oduu sobaa gartee gannaqaa jira jeeti gaa pirezidaantiin qubatti laachaa ture. Wanni inni irraa haasawaa jiru tuni akkuma gartee MOU keessa dirree jirtu kana garuu immoo tuni tan gartee White House gara isaaniitiin gadhiisanii pirezidaantiin Ameerikaadhaa har'a irra deebi'ee immoo nuti miti horii kana Iraanii kannuu fi biyyoottan ollaati jeeti gartee warra ollaatti quba laachaa jira isiniin jechuudhaaf. So akkasitti gartee quba qabaaddaadhaa J.D. Vance'n mataa isaatiilleen irraa haasa'eetu ture. Okay? Dubbateeti jira. Garuu gaa waan gartee qabatamaan lafa laal poolitikaan akkana. Poolitikaan hanga gartee ati ragaa itti baaftee waan dubbattu kanarraa namni gartee waan inni afaan hin jiru san qofa dhageyan. Nama waa xiqqootu barruu gadhiifamte tana irraa dubbisee gartee irraa barachuudhaa ta'a. Yeroo hedduu gartee hogguu isaan TV irratti as bahanii gartee waan adda addaa haasawan. Namni deeggartoota isaanii ka ta'e irra hedduun waanuma inni afaan hin jeesan qofa dhageeffatan. Okay? Rakkoo poolitikaatu tana. Okay? Qabxii itti aantu keessatti tan gartee isaan ammallee irratti waliin galin
So qabxiin takka gartee ta'e isaan irratti waliin galiin jirtu guututti gartee mootummaan Ameerikaatii fi warri Iraan waa'ee nukleeraa tanarratti gartee irraa haasawaan jiran. Tana yeroo ammaan tanattis irraa haasawaan jiranii moo baatii lameen as deemtu kana keessatti irraanii haasawaan jiraniiti ka odeessaa jiranii. Akkasuma sanitti eegumsa gartee warreen IAEA'n Iraan keessatti godhuudhaaf taa'u. Mootummaan Iraan akka yaadatanitti warra IAEA kana basaastoota Israa'el jettee isaan kana arrabsaati turte. Gidduu lolaa kana jechuudha. Inumaatu lola duratti illee information nurraa fuudhan asii fuudhaniiti Israa'el geessaa turanii. Nuti gartee isaan kana hin amannu. Dhaabbanni biraa takkaa gartee warreen biraa warreen neutral ta'an yoo gartee IAEA irratti hojjetan taate gaariidha yaada jiru warri Iraan dubbataniiti jiran. Kanallee gartee keessa gabboonii irraa mari'achuudha qabanii isiniin jechuudhaaf akkanumatti gartee itti dhiisuudhaaf hin taane maaliif warri IAEA kun amma dura gartee waan Israa'eliif hojjechaa turan jechuudha. Israa'eliif hojjechuun sobaa miti. Akkasuma san Ameerikaadhaafis hojjechuun. Okay, akkas fakkaatti gaa balayyan keenya. Let's see. Ibsi kuni gaa qabxiilee gartee warri Iraan gama isaaniitiin reefuun tana gadhiisanii irraa gaaffii qabda Dr. Muhammad barreessite security guaranteed. For who? Security guarantee for who? For Iran? No, Iran doesn't need a security guarantee. Iran needs no interference and no war guarantee. But they're not going to do it. Okay? American, yo afaninille garte no war guarantee isini goon yetten jette jirti. Presidentiin Ameerikaadhaa yoo je'ellee garte, okay? Hin godhan. Jechuun akka ja'an sanitti garte galmaan hin gayan. Okay? Kuni waan ta'eefis jira. Dursoo lolli dhaabuun kuni fadhinna Iraanii miti. Okay? Lola dhaabuun kuni fadhinna Ameerikaatiin. Ameerikaan lola kana dirqamteete kadhaabdu. Rakkoo ikonomiidhaa, rakkoo gaazaa, xiqqoomina gaazaa, rakkoo hedduudhaan siimuu danda'a. Okay? Saniif jecha. Okay? Rakkoolee tana hunda keessaa furmaanni amaasis rakkoo meeshaa waraanaa fixachuudha. Okay? Beekaa waan takkaa jiratan namayyuu gartee irraa haasootti hin jirre. Ameerikaan waraana isaanii bahara Indian Ocean irratti gartee guyyaa 90 takkaa gartee baatii 4 guyyaa 120 oliif jechuudha. Achitti qabanii meeshaa waraanaa nyaata waa hunda akkasumas maintenance horii meeqatti baasaniiti waan kana gaggeessaa jiran. Okay? Namni hedduun gartee kana raasootu hin jiru. Kuni ifiifuu gartee yoo xiqqaate guyyatti doolaara miiliyoona 30 irraa ilaan gartee miiliyoona 50 faa baasan guyyatti waraanni Ameerikaadhaa. Okay? Markaboota lolaa gurguddaa san achi kaayanii kan ugurri Hormuz kanaaf gaggeessu jechuudha beekaa. Sa'a 24 warra surveillance dalagu. Waa meeqa beekaa. Kana hundaa gartee wanni isaan ammaan tana kana gubbaarraan kan isaan meeshaa waraanaa hedduu dhabaa jiran. Duroonnan hedduun ka duraa kufaa jiru. Maaliif lolarra waan jiraniif jecha eegumsa godhuu qaban. Okay? Kana hundaa gartee yeroon Ameerikaan akkanumatti gartee jala teessee itti dhiiftu hin jiru. Tanaafi Ameerikaan lola kana dhaabuu barbaaddi. Lola kana dhaabuu irratti hojjechaa wanni jiraniif guddoon takka isaani. Okay? So, amma gartee akka silaa fadhinnaa Iraanitti haa. Iraan maal jechuu jirti? Lolli fuuldura akka nurratti hin kaane jechuu jirti. Okay? Lolli fuuldura akka nurratti hin kaane
biyya teenya keessatti maasis akka gartee mootummaa teenya fonqolchuudhaa fi tooftaa karaa iccitii basaastummaatiin akka nurratti hin hojjenne kanarratti gartee waliigaltee keessatti nu mallatteessuu qabdanii jechuun jirtiin Iraan. Ameerikaan yoo haya hin goonullee yoo kajettu taate garantiin hin jiru keessa. Okay? Ameerikaan arra akkas haya isin jetteeti gaafa gartee mijjaaweef yaada san gargalti. Beekaa inni raanfatina waa'ee Nikularaa irratti Ameerikaadhaa fi Iraan waliigalteedha qaban. Waliigaltee gartee pirezidaantiin duraanii Obaamaan Iraan hojii mallattees JCPOA tajaaniin. Waliigalteen san Iraan akka gartee Nikulara hin jaaranne jetti. Waliigaltee san ka diige Trump yoom amata jaha kana dura jechuu gaafa ifii isaatiif aangorra ture san diige Trump. Achi booda warreen anyu Biden faan Iraanii wajjin dila san ingeejuun goone karaa lolaattillee Iraanii wajjin achi garangalle. Garuu waan takka haasawan waan haasawan san galman geenyee fi marii godhaniituma marii san irratti gartee yeroon isaanii dhaabbatte. Okay? Achi booda immoo Trump agguu gartee aangoo irratti ol deebi'e guutumatti gartee eega qophaa'ee booda gara Iraanitti achi garagalfate jechuudha. So kun hundinuu pilaanaani. Ammoo akka barbaadan sanitti gartee tara takka marii godhanii mallatteessanii wanni isaan qaban takka illee hin jirtu. Ameerikaan tanaan beekamtuudha. Ameerikaan arrasii hojii waliigalteeti gaafa isii mijaa'e pilaana san jalaa gargalti. Okay? What about General Qasim Soleimani 2015? No. Qasim Soleimani in 2015 hajjisan. 2015 JCPOA ture. Kan gartee itti waliigalan. Okay? Yeah, I think Qasim Soleimani 2017 or 18 keessa na fakkaata hajjisan. Gaafasan keessa na fakkaata. Garuu I'm not really sure yoom gartee akka hajjisanii. Ati akka fakkaatutti 2017 fi 18 keessa. Iccitii Moskoon Iraaniif gurgurtu laal lolli Iraanii fi Ameerikaan gaggeessaa jiran kuni Raashaanis Chaayinaanis harka keessaa qaban. Okay? Wanni Iraan akkanatti jabaattee bikka haleeltuu fi akkasuma sanitti bikka gartee Ameerikaan isaan kana irraa miidhu jirtuu fi waa hundaa'u duratti beekanii meeshaalee lolaa tan warra Ameerikaadhaatis jalaa dhoonii buusaa jiranii fi isaanilleen oguu Israa'elis dhawan torbaanuma dabre keessa oguu gartee Kuweetii fi Bahareen dhawan meeshaalee gurguddoo Ameerikaan qabdu haleelaa jiran. Kun hundinuu maali? Boodarra Chaayinaadhaafis waan gaariidha, Raashaafis waan gaarii. Chaayinaan irraa fagoo jiraatullee Ameerikaan Eeshiyaa guutuu itti basaasaa jirti meeshaalee gartee biyyoota Arabaa kana keessa jirtu. Okay? Inumaa gartee bar akka gartee Central Commanditti itti gaafatama naannoon jiddu galeessa bahaa kuni handhuura gartee Ameerikaan itti Eeshiyaa tana guutuu itti basaastu beeka. Iraan qofaa miti. Iraan ammoo san hunda gartee jalaa dhoyitee balleessaa jirti. Amma torbaan dabree hogguu Bahareenii fi Kuweet hogguu dhawan
waa hedduu dura balleessanii beeka. Bahrain fi Kuwait jidduutti bikkuma biyyoottan walameen kana keessatti yoo xiqqaate gartee bikka 8 ol dhawan adda addaa kaampiilee jechuudha. Kaampiilee ta beekamtuu fi tan beekamne. Biyyoottan adda addaa kana keessa mootummaan gartee yeroo hundaa'u kaampii ta beekamtuutu jira, tan beekamnes ni jirti. Maaliif tan waraanaa ta beekanii fi akkasumas tan hin beekamne ta gartee ijji namaa hin agarreetu jira. Kana hunda gartee jirru kun jala deemanii beekanii addaan baafataniiti haleelaa jiran. Amma fakkeenyaaf bikka takka tan Kuwait keessa gaara keessa bikki isaan dhawan dheengadda bikka gartee Ameerikaan yeroo dheertuudhaaf raadaarii kaayyattee raadaariidhaan irraa basaasaa jirtu. Garuu immoo Ameerikaan bikka kana ni beekti jaanii warri Iraanis takkaa'u gartee warreen yeroo takka beeka warrummaan Kuweetu mataan isaaniitu hin beekan bikka takka. Biyyuma isaanii haa taatu malee Ameerikaan laal waan qilleensaa itti ilaalla wanti itti ilaalla yaani waan adda addaa ni jaarratan. Yoo reefun tana hogguu pirezidantiin Ameerikaadhaa haasa'u waan takkataniin isinii mirraa nuti biyyoottan Arabaa kana jidduu lolaasan akka feenetti xayyaarota keenya eerpoortii keessaa haafnee bikka adda addaa haleelaati turre. Isaanilleen yoo gartee nu dhoorkuudhaaf tattaafatan nu dhoorkuu hin dandahanii je'eeti dubbachaa ture. Okay? Yeroo takka faa eenyu baana? Kuwait faa baana. Yeroo takka faa isaan biyya isaanii keessa akka nuti kaanee Iraan haleelluu hin barbaadan ture waan gartee Iraan isaan haalaan haleelluu jirtuuf jecha sodaa qabaachuu turanii. Garuu lola san keessatti oduma isaan gartee nu didaniiti nuti eerpoortiilee isaaniitii fi bikka adda addaa itti fayyadamaa turre jeeti afaaniin haasawaa ture. Yoo gartee shakkii qabaatan deemaa dhageeffadhaa waan inni jechaa ture. Okay? Tana gartee ani isin himaatiin ture durarrattis waa takkallee biyyoottan Arabaa kuni Ameerikaa dhoorkuu hin danda'aniin isiniin jee. Okay? Fedhaniitii miti. Biyyoottan Arabaa wanni Ameerikaan gartee waraanota isaanii biyyoottan Arabaa kana keessa kana neeyituuf biyyoottan Arabaa kuni fidadhaati tiimee waraana keessan as naqaati nu eegaa jaaniiniitii miti. Okay? Ameerikaatu dirqiidhaan dhaqee waraana isaanii achi qubsiisaa jira. Achitti qubsiisaa ture. Okay? Nam tokkollee dhoorkuu hin danda'u. Biyyoottan addunyaa tana keessa biitti gartee dhoorkuu danda'an Chaayinaa, Raashaa, Iraan, Noorz Kooriyaa biyyoottan makkanaati malee biyyoottan hunda keessa waraanni Ameerikaadhaan ni jira. Biyya feete maqaa dhahi waraanni Ameerikaa keessa jira. Waraanni Ameerikaa Ingiliz keessa jira. Firaansii keessa jira waraanni Ameerikaadhaa. Jarman keessa jira. Tarkii keessa jira. So bikki isaan hin jirre hin jirtu. Bikka kana hunda keessatti akka fedhanis seenanii akka fedhaniif ba'an. Okay? Ni jira Itoophiyaa keessas ni jira waraanni Ameerikaadhaa. Inumaatu Itoophiyaa keessa bikka 3 faatu jira bikka dhooysaadhaa. Tan gartee uummanni hin beekne. Waraanni Ameerikaa bikka jiru. Okay? Itoophiyaa keessa bikka 3 faatu jiru. Ni jira. I know for sure. Siyyaa nu dhiisa amma. Waraanni Ameerikaadhaa Jabuutii akka jiru ni beektanii dhageessanii jirtan san. Soomaaliyaa keessa akka jiru ni beektanii. Namni redduun irraa haasawaan jiru. Soomaaliyaa keessa akka jiru ni beektanii. Keeniyaa keessa akka jiru ni beektanii. Ugaandaa keessa. Kongoo keessa. Naayijeeriyaa keessa. Bikka iyyuu jira waraanni Ameerikaadhaa. Haay. Bikkin jirre hin jirtu. Hundinuu isaaniif laala akka fakkeenyaaf akka Itoophiyaa keessatti waraana Itoophiyaatiif bikkiyyuu gartee isaaniif mana ta'etti waraana Ameerikaatiif biyyoottan addunyaa kun hundinuu akkasitti isaaniif mana. Bikka fedhan seenanii ba'an. Nam tokkollee dubbiitti kun hin danda'u. Tana beeka. Hunda keessa jiran. Ni jiran. Bikka hin jirre yeroo fedhanitti seenanii ba'uu ni danda'an. Akkasitti quba qabaadhaa.
Eertiraa dila san wanni itti haajamaniif hin jirtu. Dila saniin duraan keessa turan, duraan ni turan, jiranii duraan turan. Achis turanii jiranii aayilaandii Daalaak jaaniin yoo beektan hin beeku. Aayilaandii takkaa jira Eertiraa gama bahara Indiyaan Ooshinii gubbaarra Daalaak jaaniin aayilaandii sanirraas ni jiran. Ammallee ni jiran waraanni Ameerikaadha achi gubbaarra. Inumaatu aayilaandii sanirra waraana lamaatu jira. Waraana Ameerikaatii fi waraana Israa'el jira. Eeysa abbush eeysa banta. Dhimma Nikolaraa irratti dhugaa keeti walii galuun xiqqoo ni ulfaata malee waliif galuudha ta'an. Okay? Walii galuun laal rakkoon qabu. Ameerikaan ammaan tana yoo barbaachise fakkeessitee akka gartee keessaa baatu. Sani wanni isaan marii guddoon takka ta'ammaan tanaa tana beekaa. Ta Nikolaraa gartee kanarra waliigalle ja'anii gartee sossobanii xumuruu ni danda'an. Ameerikaa wanni isheen ammaan tana godhuu barbaaddu lola kana dhaabuudha. Ammaaf yeroo tanaaf. Okay? Baatii jaaboodam waan dhufaan beekoon. Ammaaf ammoo ta Nikolaraatiis isaaniif rakkoodhaa miti. Okay? Iraan kunoo nuti Nikolaran bee hin qabnu bikki gaafattoo isin dhooytan itti diigamtee jirti maarree jaanii gartee akkasii sossobuu ni danda'an. Okay? Pirezidaantiin Ameerikaatis yaaduma san ummatatti gurguruu barbaada. Ifaamiti waliigalle. Nabira amma saa torba. Galgala saa torba. Saa akka biyyaatti gartee saa takka jaanii saa takka. Halka walakkaa miti. Magriibaaf deemne jechuu. Asrii fi magriiba jidduu. Akka Itoophiyaatti saa torba jechuu. Saa takka. Akka Itoophiyaatti. Saa asrii booda jechuu. Asrii fi magriiba jidduu. Akkasii beektanii. Asrii fi magriiba jidduudha. Isin bira subii azaanaa jira? Biyya moo? Duruun azaanni gee? Waa'ee kubbaadhaa dhugatti ammaan tana. Waa'ee kubbaadhaa dhugatti ammaan tana geemaa. Fi Paanaamaatu taphachaa jira. Ammallee duwwaa fi duwwaadha. Daqiiqaa 58 jiran. Iraftii bahanii walitti deebi'anii jiran. Geema kana ana ilaaluun fedhan geema booringii, geema 0-0 dha. Geema gartee takka daftee durarratti takka waliin naqanfaa geema akkasiitu das ja'a. Saniitu tola. Takka ammoo geema walqixa gartee waliin naqaa deeman. Geemni reefun tana Ingilizii fi eenyu biitii waliin taphatan san. Croatia. Luka umaata ka godhuu hin dandeenye reefun tana. Luka Modric. Umaata ka godhuu hin dandeenye. Dulloomu jira fakkaatti. Akka dursanitti lafarran bararu. Garuu warri Ingiliz qacollotti isa qaban. Carraallee harkatee goolillee gutakallee irratti hin dhooyne.
Gaaffii bareedduudha. Eenyu geeba fudhata? Amma miti gaage yeroon geeba fudhata yeroon itti madaalan booda. Hoggaa gartee pileeyoofii seenan booda. Takkaa'u dorgommii marsaa lamadaa irratti gartee oguu dhiyaatan. No, Arjentiinumaan harkaa jibbaan. Arjentiinaan fedhu. Arjentiinaa fi Aljeeriyaan taphatanii turan geemni isaanii xiqqoo Aljeeriyaan dila san dadhabbii qaban. Aljeeriyaan akka durii miti. Ni beektanii Aljeeriyaa ilma Ziidaaniitu bar isaaniif goolii eegaa. Ilma Zidaan Zinedine Zidaan kan Fransiif taphachuu ture san. Iraan hariif. Tiimni Iraan hariif. Tiimni Iraan hariifa taphatan, Ingilizilleen hariifa taphatan, eenyu maasis tiimni gartee xiqqoo hariifa turte. Senegaalilleen hariifa turte. Iraftuma booda, iraftii booda gartee hogguus deebi'an. Maaltu isaan rakkoo naqeen dhibe malee hanqa gartee iraftii dura geema ajaa'ibaa taphatan. Okay? Faransii wajjin. Duwwaa waliin turan. Morokkoon hariifa dhugatti. Morokkoon geema bareedaadha taphatan. Okay? Inumaatu gartee hariifa jarri keessaafuu gartee mucaan Biraazil san kan Morokkoodhaaf taphatu. San hedduu hariifa. Mucaan san amata ni laaltan amata lamaaf kana booda maallaqa guddaadhaan gartee gurguramu ta'a. Biraazil dhalateeti Morokkoodhaaf taphata. Fi ammaasis mucaa kaan ka Ispeenii dhalatee Morokkoodhaaf taphatu. Morokkoo yoo fudhatte dhugatti niin gammadaaf hedduudhaan gammadaaf. Kan xiqqoollee gartee aara waan irraa qabuuf jecha gaafa gartee Senegaal isaan moote san rabshaa godhanii achi boodallee gartee mana seeraatti dhiyeessanii waan adda addaa godhanii sanillee xiqqoon aarsitee jirti garuu immoo Morokkoon akka fudhattu gartee niin fadha dhugatti. Ammoo gaa Firaansii fi Senegaal hogguu taphatan agartanii miti namni hedduun tiima Afrikaa lamaatu walitti taphachuu jira jaaniiti gartee qubatti laachaa turan. France akka jirtutti warruma Afrikaadhaati. Akka jirtutti. Namni adiinuu keessa jiru na fakkaate marsaa tana. Adiin keessa jiru kunoo beenchira tattaan nam tokkoma nam lamaa keessa jira. Garuu warri taphate akka jirutti Afrikaanota. Ummatuma Afrikaati. So tiima Afrikaa lamaa walitti taphachaa ture kalee. Ammoo beekaa moo'in oolani Faransis hin irraanfatina. Faransis geeba moo'in ooltu. Tiimni isaanii hedduu hariifa. Hedduu hariifa. Ammas gurbaan Damballeen beekaa nama gartee nama riphisee lolaadha beetanii Damballeen. Ka PSG dhaaf taphatu san hedduu hariifa. Geemni isaa hedduu natti tola hogguu ni taphatu. Ay, dura Itoophiyaan fudhachuudhaaf Itoophiyaan dorgomuu qabdi mire. Ay, silaa Itoophiyaan keessa jiraattee uumaa rakkoon qabu. Ammoo ni beektanii mi dheengadda isin himeetiin ture oduu irratti Ali Ahmad micaa Oromoodhaa haa Kanadaadhaa. Kan gartee Kanadaa bikka bu'ee taphachuu jiru Ali Ahmad. Soomaaleen nu jalaa fudhattee jirti ni beektanii mi isin himemi. Soomaaleen Ali Ahmad Oromoo Soomaaleedhaa. Somaalee Kanadaati akkanatti gartee amma Yurooppee keessa taphataa maarree yaanii gartee bar viidiyoo adda addaa kan irraa hojjechaa jiran. Irraa buufadhaa daddafaati. Itoophiyaan maal taate hoo? Dhokkee akka dhiiftuuti saniifi
Lakki dura dursoo jalarraa eegaluu qabna. Itoophiyaan akka duritti gartee geema jalarraa eegaluu qabdi. Yoo jalarraa hin eegalle akaadaamii fa'aa ijaaranii gartee akkasii jalarraa yoo eegalte malee akkanumatti eega gartee qaamni guddatee dardara taate kubbaa taphachuun barni ulfaatti beektanii. Shirshir jechuun dandeessu yookiin akkuma gartee heelikooptaraatti deemta malee akka jettiitti deemuu hin dandeessu beekte. Tanaafi gartee warreen Yuurooppiidhaatii fi ijoollee Afrikaatti xiqqoo tan hogguu laaltan amata 18tti dhukkee kaasan. Akka jettiitti gartee shirshir jaanii namatti taphatan. Amata 18 micaa tokko nagarree wantaaf taphatu. Tiima Ivory Coast ka taphatu agartaniimi. Micaan sana asitti high school taphataa beeka Ameerikaa keessatti. Asitti mana barnootaa gartee high schooliif taphata. Walli kaabitti gaa Ivory Coast bikka bu'ee akka inni taphatu agartanii micaan sanis seena dalaguu ta'a. No tokko jira kan Brazilitti kadhalatee jira. Isa malee Ayyub san malee tokko jira kan Brazilitti dhalate. Germany shakkira always. Germany's yes, German, Morocco, Spain, UK Lisa, UK jarri isaanii xiqqoo gartee defensitti dadhabaadha. Okay. Offensitti ariif, defensitti xiqqoo dadhabaadha warri UK dha. Reefuun tana laalee miti. Geema isaanii waa xiqqoo laalee hanqaan laalee san keessatti Croatian tan ifiifuu gartee goolii naquudhaaf hojjechaa hin jirreetu goolii lamatti naqe. San gubbaarraan wanni gartee Ingiliz qacoloo gargaale ligooreedha. Penalty kickii dura harkatan sani. Meenuma laalla geematti aanu kana keessatti amma booda geema lamaatu hafee fi irra hedduun isaanii waan isaan godhan. Laallee haareetti review goona oguu gartee warreen galuu fi warreen playoffidhaaf dabru wal cinaa laalleeti achi booda gartee haareetti reset goona warra gaa geeba mo'uudhaaf ta'a. Ammoo maqaan ati dhiyeessite Germany fi Morocco, Spain, France jara afranuu niin fadha. An duraan Senegal faadhaan eegaa ture gartee hariifa taphatan jee garuu immoo kalee iraftii dura hariifa taphataniiti iraftii booda 0 ta'an. Mandiin akka duraanii sanitti gartee goolii qabuu hin dandeenye. Biitii haroonni tanfaa baanta. Maqaa baasi. Portugal xiqqoo gartee Ronaldo irraa maquudha qaban. Okay? Laal Roberto Martinez coachin isaanii maanajarrii Portugal. Ammallee gartee Ronaldo jideemuu barbaada. Takkaa'u gartee Ronaldoon akka tiima liid godhuu barbaada. Sanirraa gartee xiqqoo maquudha qaban akka gartee amma Ingiliz faan godhaa jiran. Ingiliz yoo laaltan amma laala Hariikeen qayyamcaa Hariikeen jaaniin san arra yoo laaltan geema isaaniitti karaa midfielderatti deebisanii jiranii jarreen kaan ammoo forwardii taphachaa jiran akka gartee attack godhuudhaaf. Ronaldoon akka duritti gartee wantan godhu akka duritti gartee olii gadi deemuu hin danda'u. Dadhabbii waan qabuuf jecha akka durii miti. So reefun tana yoo laaltan goolii hunda gartee goolii takkitti naqan sanuu Ronaldoon silaa ka'e ifii isaatiif naqutti fakkaatte odoo inni cinaa dhaabbatuutti micaan dha'ee naqe beeytanii. Quxirii meeqa abbaa firaa quxirii meeqa micaan Jackson quxirii meeqa? Egaa Dr. Viizaa barre isin himeetin ture. Hai. Durarratti kubbaan oduun eegalamin duratti irra keenya irra haasoyne turre bar.
tiima Iraaniif nama 26 qofaa fi viizaan kennameef. Yoo xiqqaate nama 12 viizaan hin kennamneef. Itti gaafatamaa Federeeshinii Kubbaa Miilaa Iraan warreen isaa hojii jiru. Warreen tiima gargaaru nama hedduudhaa fi viizaan hin kenname viizaa dhorkatan. Garuu ilaa Meksikoodha dhufan malee tiimaa wajjin Ameerikaa seenuu hin danda'an. Yaa. Akkasii gaabbalayeen keenya tura walitti deebina booda yeroo biraa tana fakkaatti deemuun irra jira. Hundi keessanuu nagaan nu jiraadha.